أكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم التوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورينا عرف التنانا والرويل كام التويل كام بقنا قان دفتن هندي كيسن وقال يبريد المان ورمو سلام تكينات عن سورة ما تدورين كينك مبيك كم تكايو فابوت هندي كيسنو وري حكار أبا كيسنين أبتن إن شاء الله نرى يقاليشو ربي ورى حكار جزاء حكار أباتين أبتي ملك ربي نهاقود ورى نبرا ديماني مكفرا كراتشو ورى مو نبرا جران إن شاء الله تولي تقولوا وان دندو نبني هندنو جزاك الله خيرا بارك الله فيكم اتيانسون أمة فلسطين سودان الدنيا كيسر ركو كيسر في ما ربي كم سيسرا كتار ربي ركو باسي ملايكا يرو سندو آيو بليس كيسا كيسن برا نجرف غوتان فكاتا سر ربي سياغو دو جراتشو يرو إبامت يا ربي إباما فايسيت يرو كتيا ربي ركتار ركو باسيت ملايكان دعاي سيغوتي ملايكان دعاين ملايكا را غرتي نكي بالامت كتيناتي ميتي كناف أكسي ادو سنجارة ادو سنغابا جاغا مسكنتا كينا سينا جيچو مدورين كينا كما غرتي shanee gartee boojamte irraa eegallaa tan kaarfii shanee irra fudhatame shanee namni hedduu boojamee namni hedduun hojiin ala ta'ee achirraa eegallee gara Eertiraa fi Itoophiyaa irratti haala deemaa jiru waliin laallaa akkasuma karaa peejii warri jirtan inshallah hiree argattanii fayyadamuu yaada gaafii warri gartee faallaa keenya jirtanis gartee hundi keessanuu inshallah waltajjiin isinii bana jechuudha garuu naamusa isinirraa eegama. Gaari shaneen tan kaarfii mooraa leenjii irratti shanee irratti fudhatameen peejii raayyaa ittisa biyyaa post isinii godhee jiraata ilaaluu dandeessanii akka peejii raayyaa ittisa biyyaa irraa argannetti namni 68 harkaan yoo qabamu warra leenjii keessa jiru hidhannoo guutuu wajjin namoonni kuuwwan heddumminna isaanii himne hojiin ala ta'uudhaan warri qabame kunniin ammoo meeshaalee dhukaasa qawweeleedhaa fi akkasuma rasaasa wajjin boojamanii jiran jechuudha. Inni kun hedduun namaa wanni irratti wal mormaa turree fi irratti wal haasofnu waa'ee gartanii keessaayyuu kaa uummanni kenna namni hedduun deeggartoota warra shaneeti yookaan ammoo gartee isin kaa abaa uwwaboo jettaniini waatee bar jedhaani. So kanaaf ilmaan Oromoodhaa warri hadhas tankaarfii kanarratti guyyaa dabre asiin duras yoo xiqqaatee nama gara 70 wayii guyyaa irraa deeli naannoo Oromiyaa keessa ajjeefamaa jiranii qabamaa jiranii madaa jiranii jechuudha. Kanaaf ijoolleen kunniin ijoolleen irra guddoo warra qabame irraa argame namni dirqamaan guuraniif ijoolleen achirratti ijoollee umrii isaanii ganna 18 gad ta'uu ibsanii tankaarfiin kun ammoo tankaarfii raayyaan ittisa biyyaa Shawaa keessatti fudhatee aanaa Jibaatitti tankaarfiin fudhatame jechuudha. Akkasiin namni 68 harkaan qabame ilmaan Oromoo wanni asirraa fudhachuu qabdanii fi wanni irraa barachuu qabnuuf arguu qabnu maalidha? Ijoolleen tun ijoollee Oromooti. Namni 68 kun raayyaan ittisa biyyaa gara laafeef yoo qabu baatee tankaarfii irra fudhatame Oromoon guyyaa tokkotti hagas dhabdee jechuudha. Namni 68 haga du'e asirratti hin ibsamne Harargee keessatti ni yaadattanii gara nama 84 keessaa kun dhumattee harki xiqqaan nama 20 wayii guyyaa laakoo isaanii yaadadhu harkaan qabame Arsii lixaa keessa Arsii baatna fakkaatee bakki sun dhiifama. Turree jirraa 15 caalna fakkaata tankaarfii fudhatameen ajajaa waliigalaa qabate namni gartee 25 ajjeefamee namni 5 harkaan qabame Tuulama keessaaf Wallagga keessatti guyyaa irraa deelii irraa fixaa jiranii harkaan qabaa jiran jechuun kunneen ilmaan Oromooti warri as gubbaa iyyitanii fi shanee deeggartan gartee ka ganda keessatti dhumatuu miti ilmaan Oromoo eessatti dhumachaa jiranii warra Oromoo 4 kiiloo baafna jedhee 4 kiiloo seenetu guyyaa irraa gartee dhumachaa jira jechuudha. Ijoolleen sun ijoollee keenna qomoo keenna gartee dogongorsanii manaa baasan ijoolleen sunniin keessa akka warri amma qabame himaa jirutti ijoollee ganna 18 gadiiti jechuudha. Kanaaf tankaarfiin kun ammoo akka itti fuuni beeytanii wareegamna gama kafalamaa jiru ayyoon meeqa akka bu'aa jirtu gandi meeqa akka ganda taaziyaa ta'aa jiru argaa jirtan jechuudha. Kanaaf wal qabatee kanaafuu ijoolleen Oromoodhaa warri gaara jirtanis karaa nagaatiin koottaa warri manaa deemuu barbaaddanis warri gartanii yaada kana deeggartanillee hedduun namaa kaas gubbaa dhufee kan lafa ittiin nu dhiphisuun Oromoo ajjeesaa jiranii fixaa jiranii jechuudha. Ijoolleen kun Oromoo miti. Warri Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanadaa taa'ee isaan baloo jedhuu fi jagna keenya goota keenya jedhuun kun ijoollee kanaa maal yaaddan? Ree argaa jirtanii sadarkaa waan garaa nama gubuuf nama dhagahamu hedduun isaanii jechuudha. Ijoolleen kunniin akkaataa itti ani osoo heerri naaf hayyamee isin agarsiisee waan guyyaa 2 keessatti naaf ergame reeffa ijoollee isin beektanii kagartee haadha osoo as gubbaa baasanii haadha abbaa yoo argan silaa fuula isaanii kaafar godhellee isinii ergaa garuu gartee reeffa ilma namaati kabajaa qabaa waan guddatu deemaa jira hedduun keessan akkasuma akka qabdan akka namni karaa keessaatii walii argu ni beekaa walii ergan ni beekaa jechuudha. Rabbi irraa nu gaafata haadha meeqatu booyaa jira mana meeqa iyyataamaa ta'aa jira maal irratti waan bu'aan qabne tokkotti Oromoon lamaan
walajjeesuu irratti jechuudha. Kun Oromoo lamaaniidha. Eenyu deeggaruuf ijoolleen kunniin maal godhuuf ijoolleen kunniin wanni isaan godhuu karaa sanbayanii maal jette Jeelaan Abdallaa Jeelaan waan gootu karaa keessaatiin Instagiraamii kan kennaa arge. Jeelaan jedhee sii kennamee karaa TikTok kootu. Eema kijibdette koommee karaa TikTok na sii kennaa jedhee yoo ati ijoollee beektu keessaan fuudhin. Eekaa yoo Oromollee ta'uu baatte lafuma Oromoo keessa dhalatte yoo ati ijoollee ganda keetii ayyoo xiqqaate 4,000 5,000 sii erga suuraa ijoollee shanee gaaraa dhumatte yoo xiqqaate. Sun kan nu yoo xiqqaate jechuudha. Namni barbaadan isin ergan. Yoo xiqqaate suuraan na bira jiru. Ka isin fuula isaanii wajjin argitan. Ka isin wal fixxe adda 200 isii ergan. Ka ofii shanee wal fixxe. Garee sanyii keessaa warra dhumatee fi faqqatee fi marroo wal fixxee fi gujii booranni wal fixe arsii keessatti wal fixxe arsii bahaatii keessattis gaafa rabbi isaa haa araaramu ustaas Kamaal Eebboo ajjeesan ijoollee Harargee achi waliin fixan guutuu isaa ni qabna jechuudha. Wanni dalagamaa jiru yeroo social miidiyaati. Yeroo gartee dhuufuu namaallee namni waraabeellee sagaleellee viidiyoollee suuraallee kaasee si ergu jechuudha. Ni kijibdaa jetta. Akkasii inshaallah na fulcha. Kanaaf warroonni haala amma deemu kanniin irratti mormii qabdan karaa peejii karaa TikTokiitiin dhuftanii ragaalee waan sanii yoo barbaadan akka itti ragaa biraa olii kaneessu hin jirtu. Osoo heerri tolee gartee social miidiyaan kun namaa fayyame seerri karabbiilleen urgaa kun dhugaadha. Biyyoonni addunyaa aareeffa namaa agarsiisuuf hojna gochuun akka malee dhoorkaa sun waan gaarii dalaganii haati isaanii maatiin isaanii namni maatii irra dhate yoo arge garaa nama gubaachuu hadha wanni Itoophiyaa keessatti haga faannoof shanee dhumachaa jiru hin jiru jechuudha. Faannoon lakkoofsa tokko gubbaa jirti shaneen lakkoofsa lammaffaa gubbaa jirti jechuudha. Kanaa miti wanni Oromoon hubachuu qabdan. Asab dhaqanii yoo gaddeebi'anii shanee miti. Atiin ganda keessa teettee ilmaan Oromoo ficcisiistu gatii kafaluu deemtaa jechuudha. Ayyoon tee badde. Lafa jira siima Mustafaan gaafa asabii gaddeebi raayyaan isa biyyaadha xiqqeessanti duulan kuni himanii jiran jechuudha. Akka gaafa gartee mallas jedheesan baadimee irraa gara biyyaa gaddachaanaa dhisan dhadhaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulallee himanii jiran jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa arrabamee xiqqaatee salphatee nagayaan taa'uun biyya keessa jiraattee biyya alaa jiraattee hin jiru jedhanii jiran jechuudha. Bakka feete jiraadhu. Raayyaa ittisa biyyaa tuqanii akka durii bashannanii taa'uun hin jiru beekadhaa jedhanii jiran jechuudha. Dhageettanii gurra isinaa calaa'u isin gurratti isin. Dhugaa seenaan Oromoo takkaa akka zabana kanatti hin banne. Xiqqaan guddaan wanni inni jedhu akka zabana Oromoon biyya bulchitetti mootummaan mujriimni kamuu kan jiru kan Oromoo olli Oromoo qofa. Uummanni Tigraay hin jenne. Hattaa uummanni nafxanyoonni hin jenne. Uummanni Amaaraa illee hin jenne. Nafxanyoonni Amaaraa warra naannoo Amaaraa keessa qawweettaman. Uummanni Amaaraa nafxanyaa miti. Uummanni Tigree illee nafxanyaan bakka sadii jirti. Naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay jirti nafxanyaan. Nafti yaaggabe warri qawwee amanu jechuudha nafxanyaa jechuun. Namni gariin Amaara si'a nafxanyaa. Nafxanya jechuun dura hiika baradhaa. Naft qawweedha nafxanya yoo siin jedhan namticha qawwee amanu yookaan qawwee baatee afaan qawwee malee dandeettii hin qabne beekumsa takkaa fi biyya bulchuu ta'ee si amansiisuu ta'e hin dandeenye qawwee qofaan si amansiisuu qawwee baatu jechuudha. Sun addunyaa keessatti hadha bakki isiin itti hafte Afrikaa kana keessa Suudaanadha qawwee wal amansiisuuf daaraa wal nyaachistee maatii isaanii ilmaan isaa qalaa jirti jechuudha. Biyya addunyaa kaawwan keessa hin jiran biyya wal lola. Garuu lookaal warroonni ganduma keessaa ol ka'anii qe'ee mana ofii guban. Kun gamana mana kana guba, kun gamasii ilma isaa ajjeesaa, kun gamana jaartii isaa gudeedaa, kun gamasii gudeedaa. Kun warra nafxitti amanu jechuudha. Usitaa imare maal maqaa isaa? Imare kamaal usitaa distii hambaa waliin dhooftaa usitaa yookaan biloog godhee si baasa. Akkas qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa. Walumaa galatti inni kun kana fakkaataa inshaallah warri ammoo waan kanarraa ragaa barbaadan bal'inaa isinii kenna. Gama kaaniin ammoo ministeerri dhiifamna uffalchaa yeroo takka. Abshir warri karaa TikTokii jirtan suuraa abbichuu kaa'attanii rabbi akkana isin godhe isin seensa hunda keessan waan feetan kaadha kaleessa warra suuraa marrootii fi suuraa jawaar kaa'atillee ni seensa jechuudha. Abshir suuraa abbichuu kaa'attanii suuraa gartee Mustafaa kaa'attanii alhamdulillah rabbi gartee kaa gara siin malee nu seentanii keettanii kanaaf isin seensa hunda keessan jechuudha. Gaarii
Itoophiyaan Ertiraa wajjin wal dhabbiin guddaan deemaa jiru quba qabdanii jechuudha. Abbichuun yan akka yeelloon barakaa jedhan. Namni abbichuu tuqe tokkollee nagaan ba'uu nagaan illee rafeen bulu jechuudha. Karaa mootummaa Itoophiyaatiif diniinni irraa maayidhaa. Karaa walgahiin Itoophiyaa keessa godhame karaa dippiloomotaataatiin walgahiin godhamaa ture. As gubbatti Itoophiyaan warra walgahii kanaan aga mootummoota addunyaatiif nuti ammaa achi obsinee Ertiraa laaluu hin dandeenyu. Yoo adaba itti gootan adaba itti godhaa. Yoo adaba itti godhuu baattan ammoo adaba itti goona. Eenyuun Ertiraa daangaa dabartee mirga biyya keenya hawaasa keenya ummata keenya cabsuu jirti. Yoo waan kana adaba itti gootanii dhaabuu baattanii tankaarfii fudhachuuf qophii jirra. Ammoo ammallee isa dhumaatii fi la'aan dennaa lama carashaan sani bara. Isa dhumaatiif asiyaasa furqii yoo adabuu baattan kaballaalu kaballu teettanii laaluu deemtan kan jedhu dabarsanii fi jiran jechuudha. Ergaan tun asiyaasa furqii birallee dhaqqabdee jirti. Dhiisuun aga masaraa mootummaa keessaa ga'ee baqaan olii gadi dhama'uu eegale bubbulee jira. Haa ta'u wanni isa deemaa jirtu ammoo dubbii jajjabduu deemaa jira. Dhiisuun asirraa utaaluudhaan Iraan dhaqee karaan dhaqeenis Ameerikaa fa'aan biyyoota hedduu silaa dippiloomaasii waliin dalagataniin walitti bu'u jira jechuudha. Dhiisuun dhamaatuu galgalaan olii gad fiigee lagoota hedduu tuttuquun hedduu gartee jaanjee jazbee jira jechuudha. Maaliif namtichi dulloomee jira, humna qabu, uummanni itti fincilee jira, raayyaan biyyaa isaa itti fincilee jira. Gara deebi'an takka illee hin qaban jechuudha. Soo kanaan wal qabatee ammallee uma kanaan wal fakkaatu yaa kasaaraa dhiisuun kasaaree fi Ijipti kasaarte. Warri isaan qopheessan armii 15 fincila itti kaasuun hin nyaanne waaggam afaan isaan beekanii jechuudha. Nuti qawwee fuunee ammaa achi jeneraalota ergamtoota kaleessaatiif hin lollu kan jedhu ifatti kaleerraa eegalee mormiin isaanii galee jira jechuudha. Qawwee harkaa qaba hidhannoo harkaa qaban qopheessanii duraanii kan yeroo maree deemu kunoo. Namni bilbiltee as keessa jiraattee nama bilbilte warra isin dhubbu lookis irraa godhaa eegamu. Adabattee taa'u diddee duriyyeen warri nutti ergu. Ana bilookis irraa godhaaf shiru. Akkas inshaallah qaalee bareedduu ilmaan Oromoodhaa. Armiin 15 kalee dheengadda galgalraa eegalee jechuudha. Fincila guddaa isaanii kaasanii akkuma san uummanni Tigraay keessaa hiriira bahaa turanii ni beektanii akkasuma hin lollu jedhanii uummannis qeerroon isaanii dardarri bakka jiranii guutuu isaanii balaaleffannaa jechuudha. Qawwee lafa kaa karaa nagaatiif deebi'a. Hin barbaannu waan takka illee lola ammaa achi nu ga'a. Homaa nuun gootanii dulloonni kaleessa gartee dantaa keessaniif deemtanii biyya namaa saamaa turtanii biyya keenya diinaan nutti hin galtanii. Mootummaan hadha biyya bulchaa jiru waa takka nuun goone baankii keenya nuu banee waa hunda godhee kaleessas karaa nagayaatiin gartee gaafa rakkoo nagas dhalate deebiseenuma ilmaanuma keenya warruma isaanuma isinuma kana. Geetaachoo Raddaa achi kaayee Geetaachoo Raddaallee balaa itti kaafne eegasii jeneraal Taaddasee Warradee kaayee kanallee hadha akkana godhaa jirraa burullee fidan ufiyyoo waliin galle. Kanaaf waan gootan nurraa dhiisaa nagayaan nu federaal Itoophiyaa wajjin jiraannaa aabbichuun muummicha ministeeraa keenya kan jedhu uummannis dardarris itti kaleessaa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e hidhaan guyyaadhaa warri sooshaal miidiyaa gubbaa argitan haga addunyaan irraa dubbattu geettee hidhaan Tigraay keessatti namni afaan jiraa hin jiru jechuudha. Humnaan akkuma kaleessa uummata Oromoo godhan san maatii isaanii uummata isaanii deebi'anii nu wajjin loluu baannaa wanni isin eeggatu ajjechaa fi tankaarfilee guddaa isinirra fudhanna kan jedhuun irratti oofaa jiran jechuudha. Addunyaan ammoo kanatti dhaabbattee ilaalaa hin jirtu. Kanaaf wal qabatee kaa hedduun namaa warroonni gartee biyyattii tana keessa kalee lafa dhiitaa turan fakkeenyaa fi akkuma isin dura yaadattanii addunyaan faranjoonni yookaan ammoo gartee warri Awurooppaa qabate gaafa abbichuun waan garii garaara nyaatu karaba kanaan jechuudha. Warroonni karaa pee jirtan tiktok jirtanis asiin waan gaafattanii dubbattanii bu'aa hedduu isinii qaba. Raayyaa ittisa biyyaa namoonni hedduun hadha tuffatan tanaa wal qabsiisee gaafa lolli dura seekko turee maqaa isaa seekko tureeya. Seekko tureen sun ijji takka bal'aa sanuu gartee special commandoon I think warri suni Republican Guard na fakkaatee warri dhaba isaan godhe. Shanee bakka dadhaban amma Republican Guard itti ergan qilee duudee dadhabanii beektu yeroo waa galan jaldeessa oorruu namaa seene shanee faannoolleen. Yeroo gartee raayyaatti isa biyyaa dhufedhaan qilee duudee yeroo milishaan dhufedhaan ni yaati. Yoo kana amma kana guuraa jiraniin kun Republican Guard itti ergan warri haadaan nama bu'a balaa warri rabbi namatti hin fidin. Seekko turee isaan kan itti erganii jatakka qabaa qaraa
sanillee keessaa buqqiste ijoolleen jechuu gartee. I think seekko tureen hogganoota keessaa gadura mataa irraa buqqa'eessa. Seekko tureen gaafa gartee isaan warri Ameerikaan qabatee Awurooppaan guutuun isaan gargaaran sanii waraana nama 250 qabnaa Itoophiyaan 20-30 caalan qabdu ukkee irraa kaafna jennaan Ameerikaa Awurooppaan guutuun jechuudha. Warri 7G jedhanii G7 jedhanii ifama. Warri G7 jedhanii maal jedhanii ta'u Itoophiyaa faranjiin ka Ameerikaan faati dhaabbichuudhaan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juun lafa maal jedhanii hin dandeettanii 250 kaaga funyaanii hidhate meeshaa Itoophiyaan qabdu guutuu hidhate isin dura jiraan dandeettanii jedhanii. Maal jettee magaalaan ayyaa dhalatan akkas yookaan garaadhaati oolu amma warri nu dhibu warra dildhuu guddisanii gartee ilma namaa gatantu nu dhiba. Warri gartee manumatti yeroo kun Tigraay warri jajjaba yeroo jedhanis fincaa'u jira. Warra yeroo gartee Amaara yookaan immoo achi gartee warra karaa Gondar Goojjam kana maqaadhaan surre fincaa'u jira. Garuu dhiirti waan sanii muratte warri ibidda sanitti ibidda nyaatee ibidda tufuu deemu maal jedhaniini bar jedhaniin jalqaba dhaabbichuun militariidha bar jedhaniin jalqaba. Hogganni keenya ka biyya bulchaa jiru kan raayyaa ittisa biyyaallee waliigala ajaju his military jedhanii deebisaniif. Kan biraa kan lammataa ammoo nuti humnaanii miti. Ka cabsinee osoo humna taate xaaliyaan fan cabsinu. Wanni cabsinuun nuti lolallee namnutti himu meeshatti illee amannu heddummatti illee amannu haadhuftuu ni garsiifnaa jedhanii. Please jedhanii jechuudha. Kanaaf addunyaan guutuun gargaaraa turte. Garuu magaalaan maal goote? Waraana xiqqaan nama 250 haga humnaa hidhate sanii haga funyaanii hidhate. Qabeenya Itoophiyaa guutuu meeshaa Itoophiyaa guutuu hidhate sanii bultii 15 asii maqalee zayyaraa deebite jechuudha gartee. Xawaafaa deebite. Bultii 15 asii gaddachaati ol dachaati ammallee yeroo addunyaan akkana siliigoona saatalaayitiidhaan waraana Itoophiyaa karaa dhufu sinii himnaa yeroo taankiin maal kunniin dhufu sinii himnaa deemaa jedhanii. Yeroo jarri ol dachaate dhaabbichuun as suutuma jedhee dhuftee eessaan baate jeneraaliin lafa beekanii dhaabbichuun lafa beekaa. Gootowwan gartee ammoo warri loloora kaleessaatii miti sabaa sablammootaatiif ilmaan Oromooti maashaallah jeneraalonni warra biyyallee gurguratuuf warra gajjedhuu miti yeroo lola seeni. Maal godharree hattu sukkaara fa'aa mitanii abbaa Isaayyee fa'aa tokkoon ijoollee warra koofiyaa diimaa itti erganiitu maan qallacha qawqaa'u taan guuranii jaarsaa wajjin gartanii sigaaraa kennaafi gartee bakka okkoltuu ulee kasaaraan dhaabanii eenyu ittiin xiyyaara boorsan. Boorri deddeebitee guuruu eegaltee jechuudha. Boo'uu eegaltee faranjiin warri kalee taa'ee dhaabbichuudhaan hin dandeettanii nama 250 qabaa uummanni dippiloomaasii qabaa mootummatu buqqa'ee maqalee galee taa'aa jedhanii. Jawween faata akkasii bootte rabbi nama salphisiin. Jawaar Mahammad maal nuun jedhe ay jawwee hojii teenyaa. Jawaar Mahammad rabbi akkana si godhe. Maal gunaree siyaasaa beekumsi warra gara tiktoo kana tuqaara bara garaan teettee na eeddi daaluun. Jawaar Mahammad Oromoon hin dandeettu nuun jedhe eenyuun waraana tiipeleen kan itti maali 250 fi yoo guddate 49 yoo dongoruu baadhe waraana Itoophiyaa yeroo sana qabdu dhaabbichuun fa'a. Dachame harka meeqa deebi? Harka 5 waraana gartee Itoophiyaa harka meeshaa ammoo jarra caalaa qaba akkasumatti. Waraana kaanni fixxee kan irraa hafi gandattiin galattee dhaabbichuun fa'aati baankiin qulla Jawaar Faati qaata si naggaadee walii galanii birri baankii keessa jiru qotaa awwaalaa jedhanii bakki nu sagannuun baankii harkaan qabu taankii harkaan qabu hawaasa harkaan qabu qotaa awwaalaa jedhanii. Dhaabbichuun qotee awwaale jara hunda warri hedduun barka Jawaarii diinee akka Jawaar lagartee gaafii dhamellee gaafii dhabanii inni akkasii saree isa nyaattee achi salphate qotaa awwaalaan jenne qotanii awwaalan. Dhaabbichuun akkam laalee irratti kan hin dagatte abbootiin qabeenyaatiif gartee hattuun biyya keessa. Dhaabbichuu eenyu akka ta'e dagatte. Yeroo argu dhaabbichuun qotee namuu ganda marshin fincaanii keessatti qotee awwaalaa jirtu hundinuu. Kun siree jalatti warri gartee amanuu dadhabe mara fincaanii kanallee siree ofii qotatee haadha warraallee ijoolleellee dhossee kaqara jaartii ofiillee dhossee gartee alatti qabeenya namaa saamee dhiiga namaatiin Tigree fi in kennama abbaa obsii taa'e jaala keenyaa obsiin in kennama dhufu jira shaallaa fixuu gahe daqiiqaa 5 naa obsaa dhufe shaallaa isinii bilcheessu jira akka gaariitti duuba hiree warri gara mana keessa qote dhaabbichuun naqee nootii jalaa jijjiire. jedhe jawween gaafas illee maal jedhe beektani? Ihee ayooni ihee bir በዚህ ኢኮኖሚ ማሊ biyya kanaatiin warii kana jijjiiruun hin ta'u arguu deemtan kasaartee Itoophiyaan cabxee wanni sosoota akka illee biyya kana keessa jiru jedhe. Kaleet maal jedhe? Oromoon lolan dandeettu TPLF fi lolli sirbaa Oromoon humna kanaan loltuun qabdu jedhe. Only the way karaan jiru tokkattiin Amaara deebifne aangoo kennuufi Tigraayin deebifne aangoo kennuufi masaraa mootummaa kana jaraan marsinee Oromoon ganda ofiitti galtee Oromiyaa jabeeffachuun hin jedhe. Waan jenneen ka alhamdulillahi rabbil alamin qoma dhahanne waan jenneeni Oromoo ta'uu dhabuu kan kee bakka tanaan si shakkine jenneen.
Oromoon namni Itoophiyaa tiksee asiin gahe Oromoodha. Eenyullee ragaa ba'a. Kaleessallee waa akka tana dhimanii jiran. Adawaa bichuu yeroo dhaabu keessaa dhabne namni warra ofii. Adawaa dhaqanii warri nama ofii keessaa dhabee indee antee wushaa waliin jechuu eegalan yetaallee taadaa eenyaa. Inni kalee taallu hullum Oromoo jedhamu fardi ka Oromooti. Gootuuwwan lolan ka Oromooti. Ibin kabiraa fi miliinikiif xaayituun bishaan gubbaa dhaabbattee gara lolaa gallaalte malee lolaan dhandhemeeti jennaani warri bargaafas dibbeedhaanii jenneen kan alhamdulillahi rabbil aalamiin. Warri dibbee dhahee paastaa bilcheesseetiin xaaliyaan simatee warraa jenneen. Warri dibbee dhahee xaaliyaan simateeyyuu jara jenneen rabbiin akkasii gartee koofiyaa salphinaa mataa gaggodhee adawaan dhaqu warri dhaqaa laalaa natti fidaa yalla min jiru. Warri tiktookitti qoraabsa. Kun waraanni kaleessa kaajaraaf sirba nuun jedhan itti sirbite mammagaallan ayyaa sareen na haa nyaattu wallaahi baatee akkasiin goote barosoo toltee dhaqaa viidiyoo sammee barbaadee isinii baasa. Kaazaraan ariite dhiirti kaazaraan. Kaazaraan asirraa ari'anii qileen naqan alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ameerikaan gargaarteet, UK'n gargaarteet, Jarman gargaarteet, biyyiin gargaariin hin jiru kaa yeroo 13 leencicha Oromoodhaa qoqqobbii gubbaa kenna jedhanii Itoophiyaa tana balbalatti cufnee taabbaatu. Akka wanni takkan seenneen baani goone qoqqobbii akka eenyu fagoon akka Raashaa kana fagoonetti akka Iraan fagoonetti biyya meeqa isinii maree dirgimitti goonee amma tana cuqqaallawat akka baankiif taankiin hin jiru akkana goonannaan dhaabbichuuni gaafas Tiraampi jira yaadanii Itoophiyaan hadhammoo abbaa qabdi mootummaa qabdi jedhee. Yeroo isaan walganii qoqqobbii gubbat darbina jedhan leencichi maal godhe beektu? Haa isaan wal baajata baasanii wardiyaa isaanii kaa mootummaa biyya takka hojii kan namni balaa bobbaafata naannoo sanitti. Teknoolojii mara fidanii yeroo isaan walganii bakka walgahii geessanii biiliyoonni agarsiisan gannaqanii irraa bayan leencichi galgala isii walgeette balaa galgala siree qabatanii gana walgahii seenuu deeman. Ganama galgala kana dhaabbachuun rakkoo jirtu yoo isaan kaayyamanii TPLF wajjin karaa nagaatiin furra jedhaan Allahu Akbar. Raashiyaaf Chaayinaan achi keessa jirti maal jettiirre dhihoo boordii irra bannoon dhabbanii tumaan iskina irratti Dr. Abiy Ahmad Ali akkas jedhee jedhanii. Okay namni kun akkana jedhee akkam goona. Mataa hooqachaa ganan tokko lama sadii isni gabaabsa 13 gaafa gahan eenyuulee harka kennatan TPLF waliin harka kennatan jechuudha. Addunyaan TPLF wajjin dhaabbichuu harka kennatti. Isin birri biyyaanii jijjiiree warri birri awwaalee mana fincaanii agadhaa sooftii watee ittiin dhaqu jira jawaarii na baaraa. Warri inni kaleessa gartees fulbaana 30 duuba mootummaan hin jiru jedhe inumaa mootummaan dhaabbichuudha addunyaan hadha gartee kalee maqaa afur kennitee badhaasa afur gugurdaa. Haga guyyaa qiyaamaa deemu Nobel Peace Prize biratti. Yaa Rabbi nu salphisini. Kanaaf warri karaa kanaan jiru inni kana kaasee maal isiniif fakkaate ilmaan Oromoodhaa adda warri Tigraay kasilaanii lula jedhanii eegan dhiigaanis xiqqoo nurra achi warra Eertiraatii walitti dhiyaatanii mallaseewwan kaleessa asabii muree yoo dubbiin ammaattee gartee hiree ofii murteeffachuu akka fottoquu san fayyadamnee waliif gallee Itoophiyaa walitti barachuu dhufnee Oromoo gaafa isin achi dhufte cuqqaallee hambifna jedhanii kalee kaayan sanii gartee adda dubbiin Affaar magaalaan Affaarii tana tuqees ni kenna inshallah warra gara TikTokiitiin. Warri Affaarii jechuudha dhaabni Affaarii waan ajaa'ibaa takkaan ittiin gadiin dhufe. Affaar tana Rabbi umrii nu haa dheeressuu gaafa lola asiin dura dabreessanillee namni dhukkee irraa kaaseetiin wayyaanee salphise Affaarii jechuudha. Diroonii lafarra deemtu jetteen addunyaallee. Diroonii samii irraa osoo hin taane diroonii lafaa Earth Drone jedhanii yookaan Yamareet Drone afaan Oromootiin diroonii dachiirra lootu. Biyyoonni maqaa kanan baasiniif xiqqaa. Because teknoolojii qabdu itti fayyadamte TPLF. Kumaandoo Itoophiyaan dur qabdu hunda Affaar irra dhabde. Martoo ol suuqatee uummanni martoo ol suuqatee tumaan Allahu Akbar yoo ta'e kallachennee dhahee gartee fottos Allahu Akbar haala jettee tumaan dura qajeelte gartee. Qaata surree guute wanni kun Allahu Akbar hin dandeettu tuutti. Tana bar dubbiin badde namuu hin danda'u Allahu Akbar ta'ala Allahu Akbar wallaahu hojii nagarreesi. Jetti dura dhiirti ummataa maa bara. Yeroo inni jedhu fincaan qaata cur godhee Tigirichi. Yeroo inni Allahu Akbar jedhu guddicha darbee qawwee darbee dura qajeela. Akkasi jala fiiddee mataa dhooftee irraa guurattee gaaf kan nuu jetteen ammallee dubbiin deebitee isi. Shaabiyaan Faatikii ofirraa mulqitee ka'u fi TPLF uffatteeti Affaar dhattee jechuudha. Harkaan qabdeeti mootummaa kennite magaalaan gugurraan. Ammallee wanni siin jette itti aanaan paartii Affaar Dimokiraatik jedhanii Muhammad Awwal waan jedhe nuti Affaar
lafti asabiif inumaa bakka namoonni dhaabanii buufanni guutuun Tigraay Eertiraa dhiifama. Guutuun Eertiraadhaa kan Affaari namni jirullee nu Affaari. Sabni akka duraa sun hin jiru guutuu isii deebifnee nullee Affaarii Itoophiyaati. Biyyi teenya Itoophiyaadha. Kolkollee janshameen biroodhaa kanaaf gattaa ijanii dadhabanii hin gartee ufuftuu hundaan. Kanaaf gattaa inni dadhaban. Amma dubbiin baqeessaan itti dhufte. Jarri asiin Itoophiyaa lola Tigraay keessatti eegallee Oromoodhaa fi nafxanyootaa fi Somaalee kaafnee ganda kana buufneeti suuta Araakkiiloo abbaa barbaannu kenna dhee kaa'isuu fi Abdul Fattah Siisin mootummaan Ijiptii jechuudha. Mamma gugurraan Affaarii maal jetteen? Inumaa nuti akka tasaa taatee kaleessas mallasoon nu harkaa baase biyyateen. Har'a ammoo dubbiin sun hin jiru qophoofnellee jirra. Wanni addunyaallee nu beekuu qabdu. Mootummaan Eertiraallee beekuu qabuu fi biyyoonni biraallee beekuu qabdan nuti Affaar. Nuti Affaar. Lafti tunis kaadha buufanni Eertiraan qabdu ka Affaar. Eertiraan waan takka illee irraan qabdu kalee ajjeefamne miidhamne sareen nu nyaatte har'a tamni sun hin jiru. Dhaabbuleen Affaariitiif hawaasni Affaarii walii gallee lafa teenna qabannee buufata galaana diimaa keenna qabannee Itoophiyaa biyya teenna wajjin gara misoomaa deemnaa jedhanii kaaniif kanaaf akkana isiniin jedha. Kana warri kana caqasuu barbaaddan BBC yoo dhattan bal'inaan jechuun irraa isinii tuqe BBC irratti Muhammad Awwal gartanii itti aanaan paartii sadii jechuudha. Baasee jira inshallah akkana isiniin jedha warri karaa